akkas akkasiidha dhiifama naa godhennee araarfachuu danda'u. Aarii keessatti saduun hin waan jedhuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf kanarraa kan hafe maal jedha? Obboleessa kee obboleettii kee hin jibbin jedha. Hin jibbin jedha. Oguma nama balleessaa isaa hubachiisedha. Nama tokko badiisaa maal godhedha hubachiisedha. Badiisaa hubachiisedha. Sababii isaaf jedha. Saatiif cubbuu ofirratti hin fidin jedha. Cubbuu maal hin godhin ofirratti hin fidin jedha. Kanaan maal gochuu qabna ree? Dhiira hin gaddas dubbanneerra. Walii deddeebi'anii walii dhiisuu qabna. Deddeebine guyyaa tokko dhiiseera guyyaa lama bakka dhiiseera kana booda dhiisuuf hin namni. Kun ijoollee waaqayyo ta'uu keenya miti. Yeroo hundumaa dhiisuu danda'u qabna. Akkas taanaan mi'a ammam nuu dhiisaa olaa gooftaan keenya Yesuus. Amma nuumi akka cubbuu keenyaaf isatti ni aanna. Akka cubbuu kootiif kan duumini gubatee baqee lafarraa baddu tokko ana. Tokkosi. Cubbuu keenya nu irratti rakkaate. Mi'a amma maraara nuu gochaa oolame. Amma nuyi badii hin qabnu. Akkuma namni sun si yakkeetis nama sana yakkaa oolta. Akkuma namni sun si aarsatis nama aarsaa oolta. Amma akkuma anis akkuma kan hundi keenya ka gootan yadara. Akka ta'u gaalolu siif jedheen bakka dhiifama godhe irratti ati dhiifama hin goone. Eenyuuf jettee araara goota eenyu jettee dhiifama goota mataa keef jettee ofii keenyaaf jenneetu araara goonaa inni barannee ture. Deddeebinee moolii dhiisuu qabna. Waliif qimii ol irratti qabaachuu hin qabnu. Qimii ol irratti qabaachuu hin qabnu. Al tokko dhiiseeraaf al lama dhiiseeraaf kana dhalaan dhiisu bakka argaa isheen awwaallee keenya inni fayyaatti nama. Mee lafa awwaaltanii na hawaasaame. Namoonni nama ajjeeftanii fayyaatti nama ajjeeftanii awwaalteertanii lafa ajjeeftanii nama fayyaatti awwaaltaniif eebbi keessan nagaan keessan jireenya keessan awwaala. Mee amma eebbi keenya jireenyi keenya akka ka'uudhaaf lafatti nama kaafnu sagaatee natti himaa yoo hin jiru ta'es natti himaa. Kanaaf himaa inni dhugaa dubbachuudhaan maal gochuun irra jira deddeebinee yeroo hundumaa waliif dhiisuu danda'u. Sagaleen koo jira miti? Okay, anna qabeera. Yeroo hundumaa maal gochuu danda'u qabna deddeebinee waliif dhiisu. Mee kuttaan lafatti obboleessa kee awwaalte baasi. Lafatti obboleettii kee awwaalte baasi. Lafatti hiriyaa kee awwaalteertu baasi. Lafatti haadha kee abbaa keetti gadditee awwaalte baasi. Lafa itti nama awwaalleeru amma baamu. Fayyaatti lafa awwaallee keenya. Alla marsadii kanarratti kana godhe. Waaqayyo moo meeqa sii dhiisee? Meeqa araara sii godhe abbaan kee? Meeqa araara sii godhe? Tun araara sii hin goone man jiraannaa naafat jiraanne irra hin keenya. Mii lafatti nama awwaallee jirru fayyaatti nama jeemnee jirru ayaafnu. Yoos eebbi keenya, yoos nagaan keenya, yoos jireenyi keenya ba'a. Dhugaa dubbachuudhaaf amma obboleessa kee awwaalteertu eebbi keenya ba'u. Baratti intalli haadhaan ooddu, baratti ilmi abbaan ooddu, baratti obbolaan waliin ooddu, baratti firri fayyaatti hundumtuu ol awwaalee wal soomu kana kee. Kan nuyi soomnu ko biyya lafaadha malee walii keenya soomuu qabnu. Kan nu awwaaluu qabnu jibba awwaaluu qabnu. Jaalala garuu awwaaluu hin qabnu. Jaalalli bara baraan hafee jiraatadha sagalee Waaqayyoo. Jaalalli itti fufee jiraatadha. Yoo jaalala hin qabnu ta'e ammas mootummaa Waaqayyoof kan malee miti. Barri kun bara dhumaati dhaggeeffadha. Dhugaan isitti himan. Yeroo itti dhaloonni kana jaallachu waa'ee jaalalaa walii godhu miti kana dhaga'uu barbaadu yoo miti. Namni jaalala barsiisuuf fedha qabus barachuuf fedha qabus hin jiru. Jaalalli garuu karaa ittiin daandiitti mootummaa Waaqayyootti galanidha. Kanan qabnu yoo ta'e ammam gaarii yoo goone baay'ee rakkisaadha. Kanaaf obboleessa ammas irra deebi'een jedha lafatti abbaa kee haadha kee fira kee hiriyaa kee awwaalteertu baasi. Gooftaan isin eebbisu. Barumsi kun barumsa dheeraadha isiniin jedhe dhugaa dubbachuufan amma hin danda'een barsiisa malee kitaaba nan barree amma danda'ametti bifa kitaabaa nan baasa. Maaliif dhaloonni humna baratu dhaloonni dubbisu. Yoon dachee kanarra jiraan illee dubbisu narraa fuudhee inni kan immoo fooyyessu namoonni barreessaa jiru waan ta'eef kan hin dhumneedha. Kanaaf maal gochuu? Keessaa keedu ba'uu 23 lakkoofsa 5 irraa. Mee barreessaa ba'uu ilaalaa mee lafa orma caawa qabdan ba'uu 23 irraa. Harree nama si jibbuu tokko ba'aa baatee yoo kufe yoo argiteedha gargaari malee dhiiftee biran darbin jedha. Baay'ee tokko nama dhiba. Namadha hindaa'u jedhe nama si jibboodhaaf namatti jibbitu hin jedhu. Namatti jibbitu hin jedhu. Ba'uu 23 irraa
nama ati jibbitu jedhu nama ati jibbitu tun ta'e nama si jibboodha nama si jibboodha harreen saadha baabaa ta'e kufe maal yoo argite maal godheedha gargaari malee maal god dhiiftee biran darbin jedha bakka amma nuyi ganaa nuyi isa jibbinu ta'e nama si jibboodha miidhama nama si jibbuun hin ilaalinidha bakka waan biraan jiru nama si jibbu tokko harreen saa baabaa ta'e kufteedha gargaari lafaa kaaseedha. Na jibbaadhattee dhiiftee biran darbin na jibbaadhattee dhiiftee yoo dabarte kun mucaa waaqayyoo ta'uu keenya amala waaqayyoos miti amalli waaqayyoo jaalala waan ta'eef nu immoo mucaa waaqayyoo kan taanu yoo jaalala gaarii of keessaa qabaanne yoo nama nu jaallatu qofa jaallanne ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya miti warra nu jibbanis jaallachuu danda'u qabna indaa'uun ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya kan beekamu warra nu jibban jaallachuudhaan nama si jibbu yoo jaallatte mucaa waaqayyoo ta'uun kee beekamu mucaa waaqayyoo ta'uun kee inni sirriinsaa kan inni beekamu nama si jaallatu yoo jaallachuu qofatu hin taane nama si jibbu jaalala yoo agarsiifte nama si jibbu amma nama argaa keefaa jibbu yoo jaallatte ati dhuguma mucaa waaqayyooti mootummaa waaqayyoos kan keeti waaqayyoof galanna ta'u baay'ee namatti hin tolu dhugaadhaaf namni namaan oo dhukkoo karraa kana bee nama si jibbu tokko ittiin oo deemna dabarta yoo ta'e ati maal jala du'a jala jirta. Maal jedha Yohaannis duraa tokkorraa mee sagalee Waaqayyoo dhageen dubbisa. Sagaleen koo dhaga'amaa miti. Yohaannis duraa tokko lakkoofsa 5 irraa maal jedha mee dhageen dubbisa. Waaqayyo ifadha. Yohaannis duraa tokko 5 Waaqayyo maalidha ifadha. Dukkannis matumaa isa keessa hin jirudha. Ergaa nuyi isarraa dhageenye isinitti nusisuma kanadha. Waaqayyo maalidha ifaayedha. Dukkannis matumaa isa keessa hin jirudha. Ergaa nuyi isarraa dhageenye isinitti himnus isuma kanaa jedha. Namni namaan oodu dukkana jala jira. Namni nama jaallatu garuu ifa keessa jira. Sababiin isaa Yesuus maalidha? Waaqayyo fi masaafiyyuu ifadha. Ijoolleen ifaa immoo jireenyi isaanii ifadha. Nama hin jibban. Namaanis hin oodan. Namni nama jibbu namni namaan oodu dukkana jala jira. Kan Kiristoos miti jechuudha. Kan Kiristoos ta'uun kee dukkana ifa keessa jiraachuun kee yoo jaalala qabaattedha. Kanarraa kan hafe nama jibbaarta yoo ta'e jaalala hin qabdu yoo ta'e warra si jaallatan qofa jaallatte warra si jibban jibbita yoo ta'e ati kan Kiristoos miti. Kan Kiristoos ta'uun kee ifa keessa jiraachuun kee yoo jaalala qabaanne qofadha. Waaqayyoo garaa jaalalaa anaaf si kee ta'u. Yeroo hundumaa akkeedhaa kadhadhaa garaa jaalalaa naaf uumedha. Garaa jaalalaa naaf kennedha. Waaqayyoodhaan ammam raaji ammam lallabi ammam faarfadhu takka hin danda'amu takka. Jaalalli nuu keessa hin jiru yoo ta'e waanuma tokko hiikuma hin qabu. Waan nama dhibu kee nama jibbita yoo ta'e sila sitti meraan gammachuun kee guutuun ta'u dee gammachuun kee illee guutuu akka hin taane dhugaadhaan maal jedhame Yohaannis boqonnaa 10 irraa dhaqee dubbisame. Akkeen Yohaannis 15 mira kaa dubbifadhaa warri macaafa qabdan lafa hirtanitti Yohaannis 15 torbaa kaa isin jedha dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif ta'a. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatan mul'isuun keessan ulfina abbaa koon hin argama. Abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheeradha. Abbaan akkana jaallate lakkoofsa 9 anis akkasuma isin jaalladheera. Jaalala kootti immoo qabamaa jiraadha. Jaalala kootti maal godhaa? Qabamaa jiraadha. Akkuma abboommi abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaatti qabamee jiraadha. Isinis abboommi koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii jiraattu. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Jaalala keessa yoo jiraanne gammachuu Waaqayyo illee nu keessatti argama. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuun keessan illee guutuu akka ta'u fedha. Ilaa gammachuun koo maal akka ta'u isin keessatti akka argamu lakkoofsa 11 irraa Yohaannis 15:11 irraa gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuun keessanis guutuu akka ta'uuf baay'ee nama dhiba. Gammachuun keessanis guutuu akka ta'uuf kana hundumaa isinitti dubbadheedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Namneedha abboommiin koo isa kan ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaalladhaadha. Lakkoofsa 12 irratti abboommiin koos isuma kanadha.
akkuma isin jaalladhu isinis walii keessan jaalladhaa. Gaafa ol jaallannu gammachuun keenya guutuudha. Kiristoos illee nuu keessa boqota. Haleluuyaa. Jireenyi keenya keessa dhufee boqota Yesuus. Jibba qaba keessi keenya ganaan Kiristoos dhufee boqotu nu ga'a. Gaafa laphee kee jaalalaan qulqulleessiteettu Kiristoos dhufee laphee keetti ol seena. Si wajjin haasa'uu jalqaba. Si wajjin dubbachuu jalqaba. Gaafa Yesuus si wajjin haasa'uu jalqaba immoo gammachuun kee raafaadha. Gammachuun kee guutuudha. Nama jaalala qabaate gammachuun isaa raafaa si haa godhu Waaqayyo. Eessa boqotaa yoo jenne Waaqayyo keessa boqota. Garaa jaalalaan guute keessa boqota. Laphee jaalalaan guute keessa boqota. Maal jedha iddoo kanatti waan isin dhibu gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf jedha. Gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf. Kana hundumaa sitti dubbadhe. Abboommiin gosa kan akkuma isin jaalladhu isinis walii keessan jaalladhaa. Jedheetu waan isin dhibu keessa namni tokko lakkoofsa 13 firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennurra hin caalu. Jaalala guddaa qabaachuu hin danda'udha. Waan isin abboome yoo gootan isin fira kootedha. Bakka jaalalli kan eenyuti kan Waaqayyooti. Yoo abboommi koo eddan isin fira kootedha. Warri abboommi Waaqayyo eddan fira Waaqayyooti. Dhugaa dubbachuun maalidha? Namni tokko lakkoofsa 13 irratti namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'udha. Akkasuma waan isin abboome yoo gootan isin maal kootedha? Fira kootedha. Ati gaafa abboommi Waaqayyoo hedduu fira Waaqayyooti. Innis maali? Gaafa jaalala jechuudha. Jaalalli yoo si kee jiraate fira Waaqayyooti. Haleluuyaa. Mi'aan fira Waaqayyooti jedhame. Macaafa jedhama. Waan isin abboome yoo gootan Yohaannis 15:14 irraa waan isin abboome yoo gootan isin fira kootedha. Warri fira Waaqayyoo taatan. Warri fira Waaqayyoo taatan. Warra kamidha? Warra abboommi Waaqayyoo eegan. Isaan fira Waaqayyooti. Haleluuyaa. Baay'ee manatti tola. Min fira Waaqayyooti jedhame miti keessan gaafadhaati. Sagalee Waaqayyoo jedhama. Fira Waaqayyooti. Isin fira kootedha. Fira kootedha. Waan Waaqayyo isin abboome yoo gootan. Waan Waaqayyo du'a keessa jiran namni nama jaallatu garuu jireenyatti darbata. Nama jaallachuu keenyaan jireenyatti dabarra. Yoos mucaa Waaqayyo fira Waaqayyoo ta'a. Ijoollee Waaqayyoo ta'a gaafa san. Dhugaadhaan namni jaalala of keessaa qabu mucaa Waaqayyooti waan jedhuuf. Kanaaf maal gochuu qabna? Yeroo hundumaa garaa araaraan guute. Araaraan guute. Adaraa walitti qabamta hin turina. Turina nama walitti qabamta hin turina. Wayin nama sana du'e si gaabbisiisa. Wayin immoo si tudee jireenya bara baraa dhaba. Namoonni namaan hoddan. Dhugaadhaan birri sirkaa fuudhee si dhawwate Waaqayyo dachaa sii kenna araara godhiif. Ishi fira kee ajjeese miidhee is gati isaa waaqa kennaa fi araara godhiif kan kee araara gochuudha. Qiimii ol irratti hin qabatina. Namni gaafa qiimii ol irratti qabatu ol ajjeesa. Du'a bichaa mini lubbuu bichaan arrabaan ol ajjeesaa waan meeqaa ol ajjeesa. Kun immoo cubbuudha. Kanaaf gara jaalalaa gara araaraa qabaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan isin haa eebbisu. Yoo namaaf dhiisuu dadhabne Waaqayyo nuun dhiisu. Maatewos 6:15 irraa maal beektu? Meera kee dubbisu. Maatewos 6:15 irraa akkeda sagalee Waaqayyoo. Maatewos 6:15 irraa maal? Garuu isin namoota yoo dhiisuudhaa baattan abbaan keessan immoo irraa darba keessan isiniif hin dhiisudha. Namaaf yoo dhiisuu baattan abbaan keessa akkasuma isin dhiisudha. Kanallee dhiisottamini isin dhiisu abbaan keessa. Maaliif abbaa keenyatu abbaa araaraati? Kanallee matumaan dhiisottamini inni isin dhiisu. Bakka kan hin dhiifamneef dhiifamni hin jiru. Kan dhiiseef dhiifamni hin ta'a. Kan araara godheef araara ta'a. Kan ammaa du'een bada malee waan 2-3 irra darbeeraaf kan inni dhiisottamini inni sachiisii hin dhiisu. Kanuma akkeedha kan Maatewos 6:15 irraa maal? Namootaaf yoo dhiisuudhaa baattan jedha. Abbaan keessan irra darba keessan isiniin dhiisu jedha. Takkaa isiniin dhiisu. Nama dhiifama godhuuf Waaqayyo dhiifama godha. Gaafa dachee kana irratti namaaf dhiifama gootu Waaqayyo immoo samiirraa dhiifama sii godha. Yoo asii garuu sitti hin fakkaatin hunda jaallata Waaqayyo. Wanni lallabee fi waan raajeef waan kadhadheef anaan ofitti qabee siisheen tajaajille waan jibbu sitti hin fakkaatin. Ana ishee tajaajiltus siisheen tajaajille sin jaallata Waaqayyo. Ana ishee tajaajiltus warra hin amannes nama kan ta'e numa jaallata. Tokkicha ilma isaa dhiiga isaa kan inni dhangalaaseef hundumaaf dhaggeeffadhaa. Hundumaa waan ta'eef eenyurrattu kanarraa kan hafe annan lallabaa waan akkasii hin jiru.
وانا للبوف وانا واقيو انا انشالجي سي جالتو ستم فكات انتو مكينيا جالتا واقيو توكي جيل مسا كاين كيني فندو وانتي يو اتندما برارا غوتي تو واقيو سرارا سيغود ارارا سيغود اكسيدا مالي نما فون ارارا غونا يوتي فولا واقيو اتي غاري ميتي انتو برارا غوچو دندو كم كنام بيكمو كم نيولاني كنان چالو كم كريستيانو مان كينيا ارارا چالو كم ارارا چالو كم واقيو نمو كسيسي اغود نمو كسيسي اغود واقيو نمو يرون دوما غرا جالala غرا ديفما ابو واقيو